Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagumaa fayyaa keessanii jirtu jabaattu alhamdulillah nagaa keenya nuti yaada corona irraa kanaaf alhamdulillah bareeda jirra. Isin akkam jirtan? Wallahi nagaa kana dhageenye kan burii rabboomatu beeka alhamdulillah. Egaanis waanuma COVID-19 yookaan coronavirus kana wal qabatee information guyyaarraa karaa data liiviidhaan guyyaatti maxxanfamu kanarraa waan naqaqqabe tokko guyyaarraa addunyaan kun maalirra jirti isa jedhu hanga naqaqqabe anis isiniif qooduudhaaf qophii xumureera. Guyyaarraa waan naqaqqabe anis isiniin gaa gamanmaan viidiyoo kana share walii godhaa daawwadhaa. Akkasumas page kanaaf haaraa page haaraadha isinis warri haaraa taatan akkasumas subscribe godhaa guddisaa isiniin jedha. Egaani informationichi dataadhaan online irratti gadhiifamu guyyaarraa namoota hammam dhukkubni kun qabee jira, hangam ajjeesee jira, hangam tu dandamatee wayyaa'ee jira isa jedhu asirratti data irratti liivi guyyaarraa gadhiisanii maxxansanii isa kana waan naqaqqabeanis guyyaarraa information naqaqqabe isiniin gahuudhaaf jechuudha hangan danda'e inshallah. Egaa amma akka walii galaatti kan guyyaa hadhaati jechuudha. Kan guyyaa hadhaa hamma guyyaa hadhaatti nam miliyoona takkaa fi 700 fi 96,414 akka waliigala aalama addunyaa kanaatti kan coronavirus kanaan qabamee jiru jechuudha. Egaa kana keessa biyyoonni haalaan miidhamaa jiruuf biyyoonni haalaan sirriitti dhukkubni kun attaqqaa jiru biyya kamii tokkoffaarratti, lammaffaarratti, sadaffaarratti, afuraffaarratti biyya kamisa jedhu wajjumaan ilaallaa jechuudha. Inshallah. Egaan tokkoffaarratti amma yeroo ammaa kana haalaan kan miidhaa cimaa fi duutii akkaan itti baay'atee itti guddataa deemaa jiru Ameerikaadha, USA. Kan guyyaa hadhaa amma sa'aatii kanaatti jechuudha. Inni kun wanti kun daataadha. Daataa kanarratti daqiiqarraa dabalaa dabalaa deema hanga yeroo kanaatti jechuudha. Hanga sa'aa kanaatti kan lubbuudhaan du'ee jiru nam 18 yoo ta'u Ameerikaa keessatti jechuudha. Kan ammoo dhukkuba kanaan qabame hanga sa'aa kanaatti nam 591 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 500 fi 33 fi 470 irra jirti. 70 jirti jechuudha. Kanaan sadarkaa tokkoffaarra jirti jechuudha Ameerikaa. Kun Ameerikaadha. Nam kun akka waliigalaatti nam 500 fi 33 470 jechuudha. Namni dhukkuba kanaan biyya Ameerikaa keessatti qabamee jiru kanaan tokkoffaarra jirti jechuudha Ameerikaan. Lammaffaan eenyu? Lammaffaan Spain jechuudha. Lammaffaan Spain yoo taatu guyyaa har'aa qofa nama lubbuun badee yookaan immoo du'aan biyya Spain keessatti lubbuu fi dhaban coronavirusdhaan jechuudha. Nam 366 hanga sa'aatii kanaatti yoo ta'u namni 2,992 immoo guyyaa hadhaa kana vaayirasichaan qabamanii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti Spain keessatti nam 100 fi 66 fi nama 19 sadarkaa lammaffaarratti argamti Spain jechuudha. Sadaffaarra kan jiru Itaalii yoo ta'u Itaaliin guyyaa hadhaa namni du'ellee hin jiru, namni qabamellee hin jiru. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti dhukkuba kanaan attaqqaame yookaan qabame kan jiru nam 100 fi 52 fi 271 sadarkaa sadaffaarra jirti jechuudha Itaaliin. Faransaayeen guyyaa hadhaa namni du'es hin jiru, namni qabames hin jiru. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti namni dhukkuba kanaan qabameeru nam 129 fi 452 jechuudha. Nam 129 fi 654 sadarkaa afuraffaarra jirti Faransaayeen jechuudha. Jarmaniin hadha guyyaa hadhaa nama jalaa du'e hin qabdu, nama dhukkuba kanaan aariyaa qabames hin qabdu. Akka waliigalaatti Jarman nam 125 fi 452 sadarkaa shanaffaarra jirti jechuudha. China kan dhukkuba kana nuuf gumaachite jechuudha. Sadarkaa ja'affaarra jirti waan nama dhibu guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan biyya China keessatti qabame nam 99 yoo ta'u namni du'e tasumaa hin jiru biyya China keessatti guyyaa hadhaati. Egaan waliigala nam 82 fi
nam 52 qofaa jechuudha biyya sana keessatti kan argamu yeroo ammaa dhukkuba vaayirasii koronaa vaayirasiidhaan kan biyya Chaayinaa keessatti argamu jechuudha. Nam 82 fi nama 52 jechuudha. Sadarkaa isii tokkoffaarraa gara ja'affaatti wayyeessiteerti jechuudha. Egaa kanuma wal qabatee UK'n sadarkaa 7ffaarratti argamti. UK'n nama guyyaadha nama jalaa du'ellee hin qabdu, nama dhukkuba kanaan qabamellee guyyaa hadhaatiif hin qabdu. Egaa namni akka waliigalaatti biyya UK keessatti qabame 78 fi 991 jechuudha. Iraan akka waliigalaatti guyyaa hadhaa nama 117 jala lubbuudhaan dhabdee jirti koronaa vaayirasiidhaan. Kan dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa qabame Iraan keessatti nama 1657 jechuudha. Turkiyaa keessatti guyyaa hadhaa namni du'e hin jiru, namni haaraa qabames hin jiru. Turkii akka waliigalaatti nama 52 fi 167 jechuudha. Egaa haaluma kanaan wal qabatee Kanaadaa keessatti ani akka guutuu biyyaa isiniif dubbisa yoon jedhe yeroo nuun ga'u. Maaliif daatichi fagoodha kun akkuma isin argitan kana akka kanaan dhufa jechuudha. Dheeraadha kun. Kanaaf darbeetiin isiniif dubbisaa hanga naa danda'ame jechuudha. Biyyootuma gartee fakkeenya ta'an akka biyyoota ammas haalaan dhukkuba kanaan miidhamaa jiran irraa isin dubbisa malee guutuu dubbisuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef eegaan akkuma nama isiniin jedhee Kanaadaa yeroo ammaa kana guyyaa hadhaa nama du'e hin qabdu. Akkasuma nama haaraa qabamellee hin qabdu. Akka waliigalaatti nam 23,318 jechuudha kan dhukkuba kanaan biyya Kanaadaa keessatti qabamee jiru. Akkasuma Biraaziliidha. Biraaziliin nama 20,000 fi nama 20,984 yoo ta'u guyyaa hadhaa nama 22tu qabamee kan lubbuudhaan biyya Biraazil keessatti dhukkuba koronaa vaayirasiidhaan du'e guyyaa hadhaa nama tokko qofaa jechuudha. Akkasuma Jaapaan keessatti guyyaa hadhaa namni du'e yookaan namni dhukkuba kanaan qabamee hin jiru nama 6,748. Akkasuma Saudi Arabiyaa biyya nuti jirru kana keessatti jechuudha guyyaa hadhaa namni 7 lubbuun darbee jira. Rabbi rahmataa godhu. Namni haariyaatti qabame nama 400 Saudi Arabiyaan isinitti maara nama 429 yoo ta'u namni 59 dandamateera jedha kan guyyaa hadhaati. Egaan baay'ee nama sodaachisaa bakka jirtan hundumatti Rabbiin isin eegu. Nu hunda Rabbi eegu. USA Dubai guyyaa hadhaa nama jala du'e hin qabdu. Nama dandamate nama 20 qabdi. Namni guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabames hin jiru jechuudha biyya Dubai keessa. Maashaallah tabarakallah. Qatar guyyaa hadhaa nama tokko dhabdeerti du'a nama 7 dandamatee jira. Namni 251 guyyaa hadhaa biyya Qatar keessatti dhukkuba koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 dhaan qabamee jira jechuudha. Akkasuma immoo Xaaliyaan keessatti namni 3 guyyaa hadhaa yoo du'u namni 38 bayyanate namni 33 immoo dhukkuba kanaan qabame. Akka waliigalaatti Xaaliyaan nam 2,551 irra jirti jechuudha. Egaan South Africa guyyaa hadhaa namni du'es hin jiru namni qabames hin jiru. Maashaallah namni ammoo akka waliigalaatti biyya sana keessatti South Africa keessatti qabame nama 228. Egypt guyyaa hadhaa kan jalaa du'es hin jiru kan guyyaa hadhaa koronaa vaayirasiidhaan qabames hin jiru. Ammoo akka waliigalaatti kan dhukkuba biyya Egypt keessa dhukkuba koronaa vaayirasiidhaan qabamee jiru nam 1,939 jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana share like waliif share godhaati. Oduu haaraa guyyaa guyyaarraa dhufu yoo dhaga'uu barbaadan akkasuma ani hanga dandeettii kootti waanan guyyaarraa quba qaburraa isiniif hin qooda. Akkasuma channel kana guddisaa subscribe gochuudhaan
waa'ee dhukkuba kanarraa informationii haaraa jiru isinii dabarsuudhaaf qophii xumureen jira waan ta'eef guyyaarraan isin biraan ga'a isin share like walii godhaa walii qoodaa isiniin jedha akkasuma Itoophiyaa keessatti jechuudha guyyaa hadhaa namni dabalamee nama 2 akkuma reefu isiniin jedhe Itoophiyaa keessatti guyyaa hadhaa nama 2 guyyaa kaleessa nama 4 yoo ta'u kan dhukkuba kanaan qabame guyyaa hadhaa immoo nama 2 waliigala nama 71 irra jirti Itoophiyaan jechuudha rabbiin biyya keenya nuuf tiksu biyya miskiina homaa hin qabnedha rabbiin ummata keenya nuuf eegu guutuu aalamaarraa rabbiin dallansuu kana araaramee nurraa kaasu inshallah ni dandeettiidhaan akkuma nutti fidetti nurraa oola haa qabu inni isiniin jedha odeeffannoo dabalataatiin viidiyoo biraatiin hangan isinitti deebi'u bakka jirtan maratti nageenya rabbii isiniif baay'atu rabbiin dhukkuba kana jalaa isin haa tiksu obboleeyyan kiyyaa rabbiif jecha isin jaaladha viidiyoo kana sheerii walii godhaa walii dabarsaa wassalamu alaikum warahmatullahi